Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Sagalee Waaqayyoo kan isinitti himan abboota keessan yaadadhaa. Firii jireenya isaaniis ilaalaa, amantii keessaniin isaan fokkaadhaa. Ergaa qulqullicha Phaawulos gara saboota Ibrootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 7 kan jirudha. Abbaa Yohaannis Hatsir. Seenaa abbaa keenyaa keessaa gabaabinaan waan tokko ilaaluudhaaf yoo barbaachise, abbaan Yohaannis Hatsir ganda Teebaan jedhamtu keessatti bara 339 dhalatan. Gara gadaamii Asqeets kan galan ijoollummaa isaaniitti yommuu ta'u, bulchaan gadaamichaa yeroo sanaa immoo Abbaa Baamoo jedhamu. Abbaan Yohaannis ajajamuu fi yaada isaaniin gara samiitti ol fagaachuu isaaniitiin baay'ee kan beekaman turan. Gadaamiin Asqeets yeroo duraadhaaf yeroo balleeffamu gara Qulmisitti baqachuutiin achuma osoo jiranis boqotan jedha seenaan isaanii gabaabinaan. Eebbaa abbaa keenyaa nurra haa bulchu. Barumsaa fi jireenya isaanii keessaa immoo muraasa isaanii akka taanutti dhaggeeffanna. 1. Mootiin magaalaa diina isaa booji'uuf duule dursee karaa bishaan gara magaalichaatti seenu cufa. Karaa midhaan seenus ni qabata. Yeroo sana diinonni isaanii beela'u ni dheebotu. Xumura irrattis harka isaanii gannu. Qormaatilee lubbuu mo'achuufis haaluma wal fakkaataa fayyadamuu qabna. Namni tokko tsoomuu fi beeluutti yoo cime diinonni lubbuu isaanii dadhabu. 2. Ani nama qilxuu guddaa jala taa'ee fi bineensonni isa loluudhaaf itti dhufan hin fakkaadha. Isaan dandamachuu akka hin dandeenye yeroo hubatu baqatee muqicharra ba'uun lubbuu isaa oolfata. Ana irrattis kan raawwate kanadha. Mana koo keessa osoon taa'u yaadonni nama mormuudhaaf yeroo natti dhufan isaan dandamachuu akka hin dandeenye yeroon barus kadhannaadhaan gara Waaqayyootti baqadheen isaan jalaa dhokadha. Kanaanis barbaacha diinota koo jalaan fayya jedhan. 3. Lubbuu jijjiiramuu barbaaddu ilaalchise abbaan Yohaannis akkas jedhe. Magaalaa tokko keessa maamiltoota baay'ee kan qabdu dubartii ejjituu tokkotu ture. Mootiin tokkos isheetti dhiyaate dubartii gaarii ta'uuf waadaa naaf galisin fuudhaa isheetiin jedhe. Isheenis waadaa isaaf galtee wal fuudhan. Innis gara mana isaatti ishee fudhate. Maamiltoonni ishee warreen duraas ishee barbaacha dhufanii walii isaaniitiin mootichi gara mana isaatti ishee fudhateera. Gara mana isaa yoo deemne nu adaba. Kanaaf karaa boroo deemnee haa fooricnu. Sagalee fooricha keenyaa yeroo dhageessu achiin baatee gara keenya dhufti. Kana boodas ishee argannaa jedhan. Kana boodas gara mana mootichaatti karaa boroo deemanii fooricuu eegalan. Isheen garuu sagalee isaanii yeroo dhageessu gurra ishee qabatte. Gara kutaa keessaattis galtee balbala ishee sirreessitee cufatte. Dubartittiin kun fakkeenya lubbuu keenyaati. Maamiltoota kan jedhan qorumsoota. Mootii kan jedhame gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos. Kutaa keessaa kan jedhame immoo mana bara baraati. Sagalee kan dhageessisan hafuurota seexanaadha. Haa ta'u garuu lubbuun yeroo hundumaa gara Kiristoositti baqattee isaan jalaa dhokatti. 4. Abbaan Yohaannis laphee isaan Waaqayyo waliin waan tureef wantoota lafarraa ni irraanfata ture. Guyyaa tokko obboleessi tokko korojoo fudhachuudhaaf gara mana abbaa Yohaannis dhufe. Abbaan Yohaannisis maal barbaade akka inni dhufe isa gaafate. Obboleessi kunis korojoo barbaadeen dhufee jedhe. Abbaan Yohaannis gara mana isaatti ol seenee irraanfachuun gara hojii isaatti deebi'e. Xiqqoo eegee obboleessi kun balbala isaa rukkute. Abbaan Yohaannisis dhufee maal barbaadde jechuun gaafate. Obboleessi kunis korojoo naaf kennii jedheen tureem jedhe. Ammas deebi'ee gara mana isaatti yeroo ol deebi'u yaadaan gara samiitti ol fudhatamee waan tureef gara hojii isaatti deebi'e. Obboleessi kun yeroo sadaffaadhaaf irra deebi'ee balbala yeroo rukkutu abbaan Yohaannis ammas dhufee maal barbaadde jechuun gaafate. Innis korojoo naaf kennisiin jedheen tureem jechuun deebiseef. Abbaan Yohaannisis harka namicha kanaa qabee harkisee gara mana keessaatti galchuun korojoo barbaadde fudhuu deemi. Dhugumayyuu ani wantoota akka kanaadhaaf yeroo hin qabu jechuun dubbate. 5. Guyyaa tokko namni tokko gara mana abbaa Yohaannisitti dhufuun hojii isaa ilaalee isa galateeffachuu jalqabe. Abbaan Yohaannis garuu calluma jedhee funyoo hojjechuu isaatti hufe. Namichi kun ammas oduu isaatti hufe. Abbaan Yohaannisis calluma jedhe. Si'a sadaffaaf yeroo inni oduu isaatti baay'isu ati gara mana kootti dhufuu keetiin Waaqayyo ba'ee deeme jechuun deebiseef. Kan 6. Abbaan Yohaannis akkas jedhe. Magaalaa keessa taa'uun jireenya baay'ataa'ummaa kan jiraatu nama tokkotu ture. Namni kun magaalaa keessatti bakki guddaan kan isaaf kennamu nama beekamaadha. Abbaan maanguddoo tokko boqonnaa isaanii dura nama kana arguudhaaf akka barbaadan nama kanattis himamee waamichi isaaf taasifame. Namni kunis guyyaan gara maanguddoo kanaa yoo deeme namoonni waan waliin deemaniif anaaf kabaja addaa naaf kennu jechuudhaan yaade.
Kanaaf namni osoo san argin halkaniin deemuuf murteesse. Yeroo galgalaa'us amma eenyuyyuu nan argu jechuun ka'ee deemsa isaa eegale. Haa ta'u garuu ergamoonni lama ajajamanii ibsaa qabatanii karaa sana ibsuu jalqaban. Ifa kana kan argan namoonni magaalichaa gara isaatti walitti qabamuun ibsaa ergamootaa sana ilaalaa dudduubaan isa waliin deemuu eegalan. Hammuma kabaja baqate kabaja argate. Kanaanis jechi wangeelaa namni mataasaa ol of qabu ni salphata. Kan mataasaa salphisu immoo ol jedha jedhee gooftaan keenya dubbate ni raawwate. Wangeela Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 11. Kan torbaffaa fi kan xumuraan abbaan Pheemeen abbaan Yohaannis akkas jedhee akka dubbate ifa baase. Qulqulloonni mukeen bakka tokkotti biqilan fakkaatu. Burqaa tokkorraa dhuganii firiiwwan gosa adda addaa kennu. Hojiin abbaa qulqulluu tokko kan biraarraa addadha. Haa ta'u garuu hundumaarra bulee kan hojjetu immoo hafuura qulqulluudha jechuun dubbatanii eebba abbaa keenyaa hunduma keenyarra haa bulu. Guyyaarraaf kan qopheeffannee hanga ammaatti kan dhaggeeffanne ture kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.